Ega amma yeroo kan horo rafilan da komle ega tokkummaa walda jarmaya tokkummaa dargaggoota Oromoo itti gaafatamaa abbaa diinagdeedha warroo ibsaan jedhu qaba waliin haa gurguruu jedha gargaartii amlee daawwata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. duraan dursee kabajamtoota mamtoota keenyaa fi akkasuma kabajamtoota shamarranteen kabajamtoota dargaggoota jenna waamicha jaarmee tokkummaa dargaggoota Oromoo isinii godhe kabajanii bakka kanatti argamuu keessanii galanni isiniif qabnu guddaa jechaa Iid Mubaarak isinii jechuu barbaada. Itti aansuudhaan akka abbaa diinagdee jaarmaa kanaatti ani waa lamaan takka isin dhaggeeffachiisuudhaan isin dubbachuudhaaf as ba'ee isin dura dhaabbachuun jira. Inni sunis tokko diinagdee jaarmaa tokkummaa dargaggoota Oromootii fi gahee jaarmaan kun gama diinagdeetiin qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti taasisee fi akkasuma immoo horoo Oromiyaa haara the Gada Republic of Oromiyaa kan jedhee amma guutuu keessan gurra keessaa fi ija keessa jedheetiin amanaa haala keessan illee jiraachuu baatu waa'ee lamaan irraa isin dubbachuu barbaada. Okay, gaba diinagdeetiin duraan dursee jaarmanii tokkummaa dargaggoota Oromoo umrii gabaabaa qabu erga ijaarame waggaa tokko inni kana keessatti osoo dhiibbaan gartuu garaagaraa irraa irra deemaa jiru dhiibbaalee kana hundaa fi gufuu kana hundaa irraa dandamachuudhaan qabsoo biyya keessaa fi diddaa gabrummaa jedhu kanneen irraa geggeeffamu gumaacha maallaqaa qarshii 56,982 godhuun isaa qabatamaa fi waan shakkii fi wal sossobuu qabne ga'ee yeroo adda bilisummaa Oromoo sirraa isa qabe akka qabatee ragaa qabatamaa wajjin isin beeksisuu barbaada. Kanatti aansee waan akka jaarmaa tokkummaa dargaggoota Oromootti waadaan isinitti himuu qaba. Jaarmaan tokkummaa dargaggoota Oromoo qabsoon uummata Oromoo yeroo ammaa kana biizinasittis deemu nuti ilmaan dhaloonni ammaa kuni waan hojjennu tokko keessatti ragaa qabatamaa wajjin isin fuuldura dhaabbachuu barbaada. Abbaa keenya yoo gargaara dhaaba siyaasaa Oromoo ta'e yoo gargaara maqaa dhaaba siyaasaa saniin hawaasa keenyarraa maallaqa sassaabne qabatamatti bifa kanaan ragaadhaan isin dura dhaabbannee isinii ibsina jechuudha. Dinagdeen keessan isin uumama saba keessaniitiif dhangala'uudhaan yoomillee taanaan gama jaarmaa tokkummaa dargaggoota Oromootiin baqaadhaa fi baasaa fi fooqa biyyatti ijaaru jechuudha. Waan qabxii lammaffaa irratti isin dubbadhee dhimma horoodhaa. Ani manguddoonni bal'adhaan fakkaata. Horoon Oromiyaadhaa. Horoo kanarraa osoo haasaa isaan banin hanga inni bira ga'e keessatti yaadannoo takka irraa qabna. Akka tilmaamaatti mee horoon kun maali jennee manfuwaa keessa riyaa keessa gadi baafnee baqaalaa sagantii seennee meeshaa irraa bitannee waan kana fudhattaa jennee ihee doolaar mamu jedhani warra bashaan lakki doolaaraa miti ilaali dura jennaan as garagaltee duubarra yoo laalu Gada Republic of Oromiyaa jedhu jeneraal Waaquun guutuutu gubbaa jira abbaa 500ti hai kana yoo hojjette Oromoon nu jennaan lakki Oromoon ala hojjenne dhaloota keessan dura hojjenne osoo isin biyya teera dhuftanii hin gabroonfatin Oromoon kana qabaachaa ture amma ammoo Oromoon isin ari'ee biyya ofii deeffachuudhaaf deema kuni qabeenya keenya kan isin balleessitan sanii
kaga waan kamura kamura aanole bitali jalan boise nama keenya miliyoona 5 shanam biftan qabee keenya kunis guyyaa sammate gumaan nama keenya sisindeeta maalee keenya dhufee kana jennaan akkasi gurraachanii antuuta bishaan seenurraa ta'an jechuudha. Kuni apa oro shantamati namni raju general sore sejarah apa gedati oro tae yo digantu tae male namni sore sakana hinjalanne oromia kaise jiru bantu kapso didda gabrumma tante oro ban bashani rakkaatan general waqo butu buhumagana akasuma malene kun gosa saddeeti isiniyaate aadaa keenya keessatti uummanni oromoo waan garuu tokko tokko nu barsiifte jira maaliif maallaa kanarra ebaluuni ganda kiyyaa suni irra jiraanne gaafii jettuuf ammoo warri maallaa kana hojjetee fi tuuta tumsaa kan jedhamu minisootaa keessatti hayyoota oromoo hedduu wajjin ta'anii kan dalagan deebii gahaa irratti kennan warri hordoftan karaa OMN miidiyaa neetworkiitiin deebii achuudhaan argattu nutis garuu ibsa hanga tokko akka isaan nu kennanitti isin biraan gahuu yaadna jechuudha. Oro jechuun maal akka maallaqni ammoo diinagdee ammoo qabee Oromiyaan biyya jennee eegatti amannee biyyi ulaagaalee biyyummaa ittiin guuttattu abdii meeqa qabdu tokko tokkotti beekuu hin dandeenya. Tokko kaartaa lafaa qabaachuun dirqama. Lama seera ittiin bulmaata gadaa qabna alhamdulillah. Lammaffaa erga gabroomne kaanee kan itti fayyadamuu turre kan itti fayyadamaa jirru maqaan birrii sun akkasuma gootonni habashaa kan jira tatta'an sunii fi siidaaleen habashaa kan jira jiru kan ilmaan keenya obboleeyyan keenya abboonni keenya itti fayyadaman sun kufee fi gootonni keenyaa fi maqaa afaan keenyaatii fi akkasuma kaartaan biyya Oromiyaa keenyaa wajjin dalagamee wayita dhiyaatu ani akka biyyatti gammachuu gaaban waan fedhe argate gammadeen itti gammada jechuudha Oromoo kana. Waa'ee Oromoodhaa akkuma isiniif jedhee jaarmaa hidhoota tumsaa minisootaa irraa isiniif hirmaatee asirratti dubbatanatti fakkaatee yoo karaa neetworkiitiin laafinni jiraate malee ani akka beekuu irraa isinii dubbadha. Koreen waa'ee bitaa fi gurgurtaa isaa kanaa fi akkaataa isin biraan geessuuf koreen qindeessituu kanaan na duuba jirti. Kanumaan turtii gaarii isinii jedha galatoo baay'ee tagan. Galatoomaa amalee kennaa fi egaa koreen qindeessituu Oromoo kanaa gabbaatanii dhiifama addaantituu sagantaa keenyaatiif jechuudha. Oromoon kun gatiin isii tilmaamamtee jirti. Oromoon abbaa 500 ta'e, abbaa 20 ta'e, abbaa qarshii takkaa gatiin isii walqixa. Kun immoo kan ta'e gootonni Oromoo hundinuu ija tokkoon ilaala jechuudha. Ija tokkoon ilaala jechuudha. Wal hin jaallamu jechuudha. Seenaanii fi hojiin jira. Wanti jarri uummataan godhan walaa caalu malee kaayyoon jira tokko jechuudha. Kanaafuu gatii Oromoo yookaan diizaanii maallaqa kanaa qarshii 100. Maaloo itti qixxaata? Itti qixxaata? Amma gama koree
Orang mengerti isin dabarsa maallaka kana bitu gurguruu hin danda'ama akka itti aanutti isinii dhiyeessine jechuudha galatoma. Aywa tole maallaqni kan gurguramu asitti namni yeroo kana bitachuu barbaadu tokko tokkoon laayina qabatee akka bitatu kabajaan isin gaafama.